Abikan naftu enyuma yomiti gano Jesus male upuko abikan naftu enyuma yomiti gano Jesus male ogomes ikaradamgo Ikaradamgo ubate tambara akanunda chalu wonderful yaniko inmanchau isabira sira epifundagau wonderful yaniko inmanchau isabira sira epifundagau ayyaanni gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesus Kiristoosiin eegamtanii guyyaa har'aa kan geessan ijoolleen gooftaa waldaa Maranaataa Yesus keessatti kan argamtan qulqulloonni isaa akkam jirtu nagaa keessanii gooftaa fayyinaa keenyattiin jajjabaattu jireenyi foonii hafuuraa haalli hundumtuu hojiin maal fakkaata? Ana bira Waaqayyoo koof galanni guddaan ta'u hunduu gaariidha. Waaqayyoo inni gaarummaa isaatiin hunduma keenya mana keenya jireenya keenya hojii keenya eebbisee haa eebbifamuun jedha. Ana obboleessa keessanii tajaajilaa keessanii eebbaa barraatii Waaqayyoon galateeffannaa gooftaan ganama akkasii guyyaa haaraa bara haaraa nuu laatee fuula isaa duratti argamnee akka walii wajjiniin maqaa isaa isa dinqisiisaa ol qabnu nu godhee jira. Maqaan isaa ulfaatu arras Waaqayyoo akka dubbii isaa walii wajjin ilaalluuf jireenya nuu kenneera. Kanaaf gooftaa isa guddaa walii wajjin galateeffannee arra barumsa dubbii Waaqayyoo mata duree Waaqayyoon sodaachuu jedhu walii wajjiniin barachuu eegallee kutaa lammaffaasaa itti fufnaa. Torban darbee kutaa tokkoffaa ilaallee jirra. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu akka ta'e ka'umsa isaarraa kaafnee ilaallee turreerra. Har'a kutaa lammaffaasaa ilaallaa akkamittiin Waaqayyoon sodaannaa kan jedhu qabxii jalqabaa walii wajjiniin ilaalleerra. Har'a kutaa itti aanu itti fufuu keenya fuulduraa ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin walii wajjin waammanna. Gooftaa hundumaan olitti bara baraan guddaa taatee ijoolleen kee warri ati gargaartee warri ati jiraachiste siif galata qabna. Darbuu keenyaaf sababni ce'uu keenyaaf sababni maqaa kee isa guddaadha, maqaa kee isa gaariidha. Teessoo kee ulfinaan guutee jiru kan qulqulloonni Waaqa keessaa marsanii si jajan sanarratti galanni keenya itti dabalamee si Waaqayyoo keenyatti haa urgaa'u. Kabajamii ulfaadhu gooftaa bara baraa. Maqaan kee inni guddaan, maqaan kee inni gaariin bara baraan haa galateeffamu. Yaa Waaqayyo, oolmaan kee nurra baay'eedha. Nutti dadhabdeetta, nu ceesisteetta, laga rakkinaa hedduu nu dabarsiteetta, imimmaan baay'ee nurraa haqxeetta, warra galataan nu jechisiisteetta, gadda keenya nu irraanfachiifteetta, iddoo madaa keenyaa harka keetiin qaqqabdee fayyifteetta. Madaan ati fayyistee godaannisa waan hin qabneef lubbuun keenya nagaadha. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin galanniif ulfinni maqaa keessa dinqisiisaaf haa ta'u. Har'a waan geenyeef, waan jiraanneef, waan ceeneef, waan dabarreef, hamaan waan nu dadhabeef maqaan kee ulfinaan haa galateeffamu. Akka dhuunfaattis ta'e akka tokkummaatti siif galata qabna. Oolmaan kee nurra baay'eedha. Gooftaa keenya faanni ati nu keessee nu geggeessitee asiin nu geesse nutti hin bitaachofne jireenyi nutti hin dukkanoofne maqaa kee isa gaariidhaaf yaa Abbaa galanni haa baay'atu. Ammas immoo fuula kee dura jirra. Nu ijoollota kee warra guutummaa guutuutti guutuu hin taaneedha. Dadhabinni keenya hanqinni keenya si wajjiniin walitti nu buusuudhaan
ulfina kee ulfina waaqayyoo miidhaa as geenyeerra. Adaraa yaa Waaqa keenya siin isa qulqulluu mootii keenya araara kadhannaa. Waaqni araaraa kallattiidhaan tokko keenya irratti habanamu. Cubbuun kamillee nurra hin taa'in. Dagannaan dadhabinni kamiyyuu jireenya keenya irratti hin moo'in. Afuurri kee qulleessuutti beeka. Dhiigni ilma kee Yesuus Kiristoos qulqulleessuudhaaf yeroo hundumaa hojiirra jira. Raawwatee maqaa gooftaa Yesuusiin cubbuun kamillee utuu nurratti nafini foon keenya afuura keenya lubbuu keenya dhuunfaa kee taasifadhu. Dadhabina keenya hundumaa karaa ittiin diinni argatee quba nutti qabu hundumaa isa qulqullaa dhiiga hoolaa faasikaa keenya dhiiga Yesuus Kiristoosiin adda nu baasi. Kana gootee itti bara baraan ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo gooftaan bara baraan ulfaatu. Yeroo darbee mata duree waaqayyoon sodaachuu jedhu walii wajjin ilaaluutti kaaneerra. Mata dureen kun mata duree bal'aadha. Mata duree yeroo murtaa'eef walii wajjin ilaalluu fi sanbata tokko lamaan waan walitti qabnu miti. Eeyyee jireenya ijoollee waaqayyootiif immoo galaa barbaachisaadha. Waaqayyoon keenya sodaatamuu kabajamuu barbaada. Nus kan nu uumamneef isa sodaachuuf, isa waaqessuuf, isa ol qabuuf, isa jaallachaa, isa sodaanna, isa mararsiifachaa, isa sodaanna, sababii isa jaallannuuf isa sodaanna. Kanaaf qaama waaqeffannaaf sababa jiraachuu keenya waan ta'eef dubbii kana obsaan ilaaluun gaarii. Caalaadhumatti immoo bara amma keessa jiraannu keessatti dhalli namaa akka waan waaqayyoon garaa baree akka wanta waaqayyo hiriyaasaa ta'eetti jireenya akka feetee jiraachaa jira. Yeroo akkasii keessa immoo addatti waaqayyoo keenyatti siquun nurra jiraata. Waaqayyoo keenya sodaachuun nurra jiraata. Dubbii keenya jireenya keenya guutummaa keessatti sodaan waaqayyoo mul'achuu qaba waan ta'eef dhimma ijoodhaa jechuudha. Egaa nama akkaataa nu itti sodaannu sodaachuu keenyas karaa nu itti mul'ifnu karaa baay'eetu jira. Namoota akka keenyaa jechuudha. Waaqayyoon immoo akkamittiin sodaanna? Nama yeroo sodaannu barsiisaa keenya yeroo kabajuu barbaannu, luba keenya paasterii keenya sodaachuu kabajuu keenya yeroo mul'isnu, abbaa keenya haadha keenya sodaachuu keenya yeroo mul'isnu qaamaan waan arginuuf fuula isaanii duratti gadi jennee saalfannee gadi jennee sodaachuu keenya itti agarsiisna. Waaqayyo immoo hafuuradha. Ijaan hin argamu, qaamaan hin qaqqabannu. Nu argaa jiraachuusaa beenna malee nu isa hin arginu. Yoos akkamittiin waaqayyoon sodaanna? Hiikumti waaqayyoon sodaachuu jedhu kun akkamittiin hojiirra oolaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalluutti jalqabnee qabxii tokkoffaa waan hamaatti fagaachuudhaanii waaqayyoon sodaannaa kan jedhu walii wajjin ilaalleerra. Kutaawwan macaafa qulqulluu yaada kana mirkaneessanii garaa kaasnee walii wajjiniin dubbifannee kutaa tokkoffaa keessatti dhugaa kana ilaallee jirra jechuudha. Arras mata dureedhuma akkamittiin waaqayyoon sodaatu jedhu kana qabxii lammaffaa itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo akkamittiin sodaatama? Waaqayyoon sodaachuu keenyas kan nu mul'isnu akkamitti isa jedhuufi namoota irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisuudhaan waaqayyoon sodaanna. Namoota akka keenyaa warra biyya lafaa kanarra naannoo keenya jiran, namoota walii wajjiniin hojjennu, namoota mana isaanii keessa hojjennu yookiin immoo mana keenya keessa hojjetan, namoota waajjira keenya keessatti itti gaafatamummaa keenya jala jiran, namoota nuyi akka geggeessinuuf waaqayyoon carraa nuu kenne, adaraas nutti kenne irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisuun waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyo falmaa warra gadi qabamaniiti. Waaqayyo warra dhugaan isaanii dhokateef isatu gidduu gala. Ofii isaatii waaqa dhugaadha, waaqa qulqulluudha waan ta'eef warra dhugaan isaanii gadi qabamee irra ejjetamaniif ofii isaatii falmuu dhufa. Gaafa hiyyeessotaaf namoota irratti ba'aa ulfaachisuu dhiibnu waaqayyoon sodaachaa jirra jechuudha. Hiikisaa tokko kanadha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo ijoollee Israa'eliin biyya Gibxiitti atis galaa akka turte hin dagatin,
atis biyya Gibxiitti namaaf hojjechaa akka turte hin dagatin. Kanaaf galaa biyya kee keessa jiruuf of eeggannaa godhi. Yeroo maasii kee keessaati midhaan sassaabbattu qarmii galaan biyya kee keessa jiru hiyyeessi kan inni funaannatu ituma beektu midhaan kee keessatti hambisi. Sababiin isaa atis yeroo ta'e tokko keessaa mana namaatti galaa turte, biyya namaatti galaa turte waan ta'eef jedhee ijoollee Israa'eliin yaadachiisa. Baay'ee waa'ee harka qalleeyyii waa'ee hiyyeessotaatiif macaafni qulqulluun kakuu moofaanis ta'e kakuu haaraan haala adda ta'eetiin itti gaafatamummaa kiristaanotaaf kenna. Waa'ee isaaniif dhaabbachuun gargaaramuun akka isaan irra jiru, irratti ka'uun akka hin jirre, dhugaa isaanii dhoksuun akka irra hin jirre, warra dadhabootaaf yoo laattan anaaf gootan jechuudhaan gooftaan Yesuus cimsee sagalee isaa keessatti, sagalee misraachoo lallabe keessatti barsiiseera. Kanaaf dhimmi warra gadi qabamaniif hiyyeessotaa ajandaa Waaqayyoo keessatti ajandaa isa guddaadha jechuudha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaati macaafa Naahimiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaasee hanga 9tti sagalee jiru dubbifachuudhaan qabxii lammaffaa ilaaluu itti fufnaa jechuudha. Naahimiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaasee sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Nuyi obboloota keenya wajjiniin foon tokko, ijoollonni keenya akkuma ijoollota isaaniiti. Garuu ilmaan keenyaa fi intaloota keenya akka garbaatti harka namaa jala galchuuf in giddisiifamna. Ammuma iyyuu intaloota keenya keessaa kan harka garbummaa jala galfaman jiru. Maasii keenyaa fi iddoo dhaabaa wayinii keenyaa namoonni waan fudhatanii fi nuyi humna hin qabnu jedhan. Aniyya isaanii fi dubbii isaanii kana yommuu dhaga'e baay'isee nan aare. Yommus ani ba'eessa godhee itti yaadeen gurguddoota biyyaa fi warra biyya bulchaniin, isin hundumti keessanii obboloota keessan irraa hiiqii argachuudhaaf liqeessituun jedhe nan ifadhe. Dubbii kana akka ilaalaniifis namoota baay'ee walitti qabeenii nuyi hamma humna keenyaatti obboloota keenya Yihuudoota warra saba garaa garaatti gurguramanii furreerra. Ammayyuu akka nuyi deebifnee isaan furruu fi isin immoo obboloota keessanii gurguraa jirtuuree isaaniin jedhe. Isaanis wanta jedhan dhabanii calluma hin jedhani. Ani immoo wanta isin hojjettan kun gaarii miti. Sabni garaa garaa warri diinota keenya akka nu hin ceephaanetti sodaa Waaqayyootiin jiraachuun isiniif hin ta'u tureere. Galanni Waaqayyoo baata. Maal jedhaani warra namoota hojjechiifatan, warra namoota gurguran faayidaaf jedhanii, hiiqiidhaaf jedhanii, araaxaaf jedhanii warra ijoollota isaanii, maatii isaanii, firoota isaanii qomooma Yihuudotaa warra ta'an horiitti warra jijjiiraniin walitti qabee namni Waaqayyoo Naahimiyaan dhugaa jiru edda baasee booddee isin faayidaadhaaf jettanii waa argachuudhaaf jettanii obboloota keessan, maatii keessan, sanyii keessanii gidirsaa jirtu. Akka isaan garboota ta'aniif dabarsitanii laachaa jirtu. Kana gochuun keessan gaarii tureere. Warri ormaa akka isaan qubanutti qabaniif, akka isaan nu ceephaaniif karaa saaqaan jirtaniire. Kana gochuun sirrii ture. Waaqayyoon sodaachuun isin irra hin turre. Waaqayyoon keessumaa lakkoofsa 9 gara dhumaa irratti jecha ni jedhu tun irra deebi'ee dubbisee natti tola. Akkana jedha. Ani immoo wanti isin hojjettan kun gaarii miti. Sabni garaa garaa warri diinota keenyaa akka nu hin ceephaanetti sodaa Waaqayyootiin jiraachuun isiniif hin ta'uureedha. Sodaa Waaqayyootiin jiraachuun isiniif hin ta'uureedha. Jechi inni dhuma lakkoofsa 9 irratti dubbifne kun wanta lakkoofsa 5 irraa eegallee dubbifne hundumaa walitti nuu qaba. Wanti isaan godhan kun obboloota isaanii faayidaadhaaf gurguruun isaanii, hojjechiifachuun faayidaaf jedhanii akka garbaatti itti fayyadamuun isaanii, qaama biraatiif dabarsanii kennuun isaanii
sodaa waaqayyoo of keessaa dhabuu isaaniiti. Faallaa kanaatiin immoo obboloota isaanii warra garbummaatti jiran furuun isaanii akka isaan bilisummaa argatan gochuun isaanii immoo maal gochuu jechuudha? Waaqayyoon sodaachuudha jechuudha. Waaqayyo wantan kana in argaa. Yeroon ormaa nama akka koo fira koo maatii koo warra silaati akkuma koo carraa jireenya gaarii argachuu qaban carraan immoo harka kootti kenne ani immoo yeroon gaarii gochuu fi dadhabu waaqayyoon argaa yeroon gaarii godhullee waaqayyoon argaa. Sodaa waaqayyoo irraa kan ka'e gaafa obboloota keenyaaf ba'aa itti ulfaachisuu dhiisnu waaqayyoon sodaachaa jirra jechuudha. Waaqayyoon safeeffachaa jirra jechuudha. Yoo kana hin goonu ta'e namoonni warri ormillee nu ceephoo jechuudha. Gama biraatiin immoo gaafa hiyyeessaaf iddoo laannu kabaja laannu wangeela Kiristoosiin dhugaa ba'aa jirra jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaaf tokko iddoo leenjiitti obboleettiin amantaan ishee musliima taate tokko in dubbatti. Maal jettee dubbatti? Ani utuman pheenxee ta'eeti ammatuman amantii keessan in jijjiiruun koo hin beekamu garuu utuman pheenxee ta'eeti abaluun ilaaleetan pheenxee ta'aa jette. Maaliidha abaluun suniin jedhe isheen jimmaarraa dhuftee ani amboorraan deemee bakka biraatti wal argine waan ta'eef yeroo boqonnaadhaa dubbatti mucayyoon kun. Kanaaf dhiibbaa maalii jireenya kee irratti geggeesse obboleessi sun jennaani hojjettuu qabaa. Hojjettuu mana isaa jirtu kanaaf isheetu nyaata dhiyeessee fidaa. Nyaata isheen dhiyeessitee fiddu kana akkuma haadha manaattitu wajjiniin teessee nyaatti. Iddoo isheen bultu waan isheen ittiin jiraattu hin mijeessaafi. Innaa kunuunsa guddaa hojjettuu isaatiif laata. Iddoo ciisicha isheeti. Gara jalqabaa iddoo isheen bultu waan hin turreefi siree isaa dhiisee inni dhaqee ollaa bulaa. Isheen immoo mana keessa bulti turte. Hamma kanattiin yeroonni gad buusee namaaf gatii kennu hiyyeessaaf gatii kennu waa'een obboleessa sanaa sammuu koo keessa na naanna'a jetteetu dhugaa baate jechuudha. Eeyyee kun waanuma ta'uu qabuudha. Fakkeenyaaf nusi hojjettuu qabna. Hojjettuun keenya akkuma maatii keenyaatti ilaalamti. Wanti iddoo isheen bultu mijaafiidha. Nyaata yeroo nyaannu walii wajjiniin maaddii tokkotti dhiyaanne nyaanna. Garaagarummaan keenya isheen kaffaltiidhaanitu hojii ishee hojjetti. Kanarraa kanafi wanti adda ishee taasisu hin jiruun jereeniin. Amantii keessantu akkas godhaayii jettee na gaafatte. Amantii keessantu akka godhaniif nama jajjabeessaayi kan gurbaa sanaayyuu na ajaa'ibe. Atis immoo kunoo mana keenya keessa akkas jechaa jirta. Amantii ma keessantu akkas godheetu gara sanatti nama barsiisa mooyii jettee na gaafatte. Eeyyee amantii ma keenyatu namoota akka nu ija tokkoon ilaalluu fi nu jajjabeessaa. Sagalee waaqayyoo nuyi barsiifnu keessa jiraa jedheen itti dubbadhe. Kanaaf wanti nuyi goonu yeroo nu hiyyeessaaf kabaja laannu akka gaafa ijoollee keenyaaf uffata binnu hiyyeeyyii nu bira jiraniifis immoo uffata yeroo yoo binnuu fi yeroo nyaata dhiyeeffannu hojjetaa mana keenya keessa jiru ija biraatiin ilaalaa ijoollee keenya ija ormaatiin ilaalla taanaan yoo isaaniin adda baasne ta'e sodaa waaqayyoon qabdu. Garuu akka miseensa maatii keenyaatti yoo naa ilaallu wangeela Kiristoosiin lallabaa irra jechuudha. Wangeela Kiristoosiin dhugaa ba'aa jirra jechuudha. Dhalootatti himaa jirra jechuudha. Kanaaf sodaa waaqayyoo akkamittiin agarsiisnaa akkamittiin mul'isnaa warroota hojjechiifatan namoota irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisuun namootaaf iddoo kennuudhaanii inni nu jenne qabxii lammaffaa irratti ilaalle kanaadha jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessatti namoota adda addaa lama agar warra waaqayyoon sodaatanii fi warra immoo waaqayyoon hin sodaanne tokko wanti isaan godhan ilaalla. Isa jalqabaa warri waaqayyoon hin sodaanne seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irratti sodaa waaqayyoo of keessaa warri hin qabne warri Gibxii wanti isaan godhan ilaalla. Lakkoofsa 11 irratti akkasidha. Kanaaf warri Gibxii namoota Israa'el hojii jabaadhaan gadi qabanii humnaan akka hojjechiisanii fi namoota itti godhan. Warri Israa'elis mandaroota gombisaa midhaanii fi Fiitoomii fi Raamsesiin Fariyooniif innis mootii warra Gibxiitiif in ijaaraniidha.
warri Gibxii kun maal godhan namoota Israa'el irratti ba'aa ulfaachisan akka isaan nagaa dhaban akka isaan boqonnaa dhaban akka kanatti gadi isaan qabaniidha sagaleen Waaqayyoodha. Isaan kun maali dhagaa warra Waaqayyoon hin sodaanne sodaan Waaqayyoo jireenya isaanii keessa hin jirreedha warri kana godhan. Kan biraa immoo lakkoofsa 20-21 irratti immoo Waaqayyo immoo deessiftoota sanaa fi gaarii godhe. Namoonni Israa'elis baay'atanii guddaa hin jabaatan. Warri deessiftuuni Waaqayyoon waan sodaataniif inni immoo mana isaan godhachiisee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun immoo maaliidha? Dubartoota ogummaa deessisuu qabantu biyya Gibxii keessa ture. Isaan immoo qajeelfama mootiin Gibxii isaanitti kenne tokkotu ture. Ijoollee Israa'el keessaa dubartoota Israa'el yeroo deessiftanii yoo isaan ijoollee dhiiraa ta'anii achumatti ajjeesaa. Akka isaan dhiironni baay'atanii wal horanii akka isaan nurraa biyya hin fudhanneef isaaniin balleessaa ajjeesaa dhiirota isaanii. Warroota dubaraa immoo dhiisaa hin fuuna ijoolleen keenya. Kanaaf dhiira kan ta'e ajjeefamu jedhanii mootiin Gibxiidhaa ijoollee Israa'el irratti dhiibbaa uumuuf jedhee seera akkasii baasee ture. Ogeessonni tajaajila da'umsaa kennan sun garuu Waaqayyoon waan sodaataniif kana gochuu dhiisanii mootichaan maal jedhan? Ijoolleen dubartoonni Ibrootaa akka ijoollee Gibxii seete isaan of danda'oodha. Utuunuma biran gahin qobaama isaanii da'uu jedhan. Garuu isaanumatu deessisa. Ajjeesuurra maal jedhanii mootichaan lakki isaan of danda'anii da'uu jedhan. Kanaaf Waaqayyoon waan sodaataniif jedha lakkoofsi 21 dubartoota sana. Isaan Waaqayyoon waan sodaataniif Waaqayyo immoo waan gaarii isaanii godhe isaanitti gammade. Maal isaanii godhe? Mana isaaniin godhachiise akka isaan mana godhatan akka isaan of danda'an godheera. Dhugaan isaanii obadeera. Firdiin itti faradameera. Mirgoonuu kennameera jedhanii ijoollee dhiiraa isaanii jalaan ajjeese. Maal godhan? Waaqayyoon sodaatanii Waaqayyoon safeeffataniitu ijoollota dubartoota warra Gibxiif ilma yeroo isaan da'anis ajjeesuu dhiisan. Utuu ajjeesanii mirga qabu turan. Utuu ajjeesanii seerri isaan deggera ture. Utuu ajjeesaniiti mootii Gibxii biratti kabaja addaa argatu turan. Haa ta'u malee isaan akka kana hin goone. Maal godhan? Waaqayyoon waan sodaataniif jedha. Ilaala isaan ikkoo deessiftoota warra Gibxiiti. Warra Gibxiitu isaaniin to'ata. Ijoollee Israa'el keessaa miti isaan. Garuu maal qabu? Sodaa Waaqayyoo qabu. Waaqayyoo hiyyeessota kanaaf hin dhaabbata. Waaqayyoo warroota dhugaan isaanii bade kanaaf hin falma. Inni hin jaallatu gadi qabamuu isaanii ilmaan isaanii jala ajjeefamuu Waaqayyoon jaallatu jedhanii sodaa Waaqayyoo irraa kan ka'e warra isaan jala jiran isaaniif hojjetan sana gadi qabuun dhiisan. Ilmaan isaanii jala ajjeesuu hin dhiisan. Garuu sodaa Waaqayyoo kana qabaachuun isaanii isaaniif immoo eebba ta'e. Isaaniif immoo guddina ta'e. Kanaaf akkamittiin Waaqayyoon sodaannaa qabxii jedhuu fi qabxiin lammaffaan maalidha jechuudha? Warra hojjechiifatan irratti yookaan immoo namoota irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisuu. Namoota gadi qabuu dhiisuu. Namoota irra ciqilee dhaabuu dhiisuu. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin mul'ata. Namoonni sagalee kana dhageessanis wallaaltan. Namooti garaagarummaa guddaa agarsiisu. Namoota mana isaanii keessa hojjetan akka namaatti hin ilaalan. Garaan isaanii nyaata hin kajeela jedhanii hin yaadan. Dhanni isaanii uffata hin barbaada jedhanii hin yaadan. Akka namummaa hin qabne tokkotti gadi buusanii yeroo isaan tiriit godhan argina. Garuu carraa isaaniitu mana namaatti isaan galche malee carraa isaaniitu gola namaa isaan kaa'e malee isaanis akkuma nama kaanii nyaata filatanii nyaachuu hin barbaadu. Akkuma nama kaanii uffata filatanii uffata dhanna isaaniirraa bareedu uffachuu hin hawwu turan. Garuu namoonni yeroo baay'ee isaan kun akkuma horii yookiis immoo wanta namaa gadi tokko carraan hiyyummaa sun waaquma biraa akka isaaniif kenname kennama waaqaatti ilaalee isaan
hojjechuu duwwaaf, guggubuu duwwaaf, nama jala fiiguu duwwaadhaaf akka waan uumamaniitti yeroo isaan ilaalaman jira. Amala namootaa ta'e kun garuu maalidha? Waaqayyoon sodaachuu dhiisuudha. Namoota kana gadi buusanii ilaaluun, hamilee isaanii gadi cabsanii ilaaluun, asiif achi mana keessa darbatanii jecha hin taane ittiin jiranii, hamilee isaanii nama duratti ifatanii, birciqqoon tokko yeroo cabdee jettu abaarsa meeqa irratti gad dhiisanii jireenya isaanii akka isaan of ceephaa hamileen isaanii kufaa jiraatan gochuun hin jiraata. Garuu kun maalidha? Waaqayyoon sodaachuu dhiisuudha. Keessumaayyuu immoo namoonni rakkatanii beekanii yeroo isaan dagatan argina. Namoonni kanaan dura rakkatanii turan ofii isaaniitii mana namaa keessa hojjetanii beekan, ofii isaaniitii gidiraa baay'ee keessa darbanii gaafa dhaqeetti toleedhu sanan irraanfatu. Caalaadhumatti warra kaleessa akka isaanii kaleessaa ta'an irratti yeroo isaan ciqilee isaanii ol kaasan, yeroo isaan gadi qaban argina. Sodaan Waaqayyoo garuu warra akkasitti ba'aa ulfaachisuu dhiisuudha. Jireenya jibbisiisuu dhiisuudha. Waaqayyoo dafqa nama hiyyeessaa yookaan immoo imimmaansaa in ilaala, in dhagaa Waaqayyo. Gara kootti iyya jedha Waaqayyo. Kanaaf maal gochuudha? Sodaa Waaqayyoodhaa karaa nu ittiin agarsiifnu namoota irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisuudhaan. Yoos Waaqayyoon sodaanna, yoos Waaqayyoon kabajna. Warri sagalee Waaqayyoo kana dhageessanii dhugaa kanarraatii baradhaa. Namoota to'annoo keessan jala jiran, namoota ajaja keessan jala jiran, namoota mana keessan keessa jiraataniif iddoo isin laattan maal fakkaata? Akkamittiin ilaaltu? Waajjira keessan keessatti namtichi eegumsaaf waardiyaa ta'e balbalarra dhaabbatu sun isin biraa iddoo akkamii qaba? Namni obboleettiin qulqulleessituu taatee waajjira keessan keessa hojjettu isin biraa kabajaa akkamii qabdu? Namoonni miindaa xiqqoodhaan waajjira keessan keessa fiigan maal isinitti fakkaatu? Waan namoonni sun carraa dhabanii barachuu dadhabanii, sammuu dhabanii miti carraa dhabaniitu haalli ta'uu fi dideetu waan ta'e isaan mudateetu achitti hafan malee namoota akkuma keenya ba'anii nama guddaa ta'uu danda'an, akkuma keenya ba'anii iddoo guddaa dhaabbachuu danda'an turani. Kanaaf ilaalchiin waa'ee isaaniitiif qabdu jijjiiramuu qaba. Sodaa Waaqayyoo irraa kan ka'e, sodaa Waaqayyoo irraa kan ka'e namoota akkasiitiif iddoo nu qabnu ol ka'ee ilaalamuu qaba. Akka namaatti kabajaa argachuu qaban nu biraa argachuu qabu. Hojii isaanii gammadanii akka hojjetaniif ati arra hojii gaarii hojjette, arra mana kana bareechiteetta, arra ijoollee keenya bareechite, arra kunoo nyaata gaarii nu dhiyeessite, ilaa kunoo arra biiroo keenya akka ittiin tottolchite. Ati hojjetaa gaariidha, hojjettuu gaariidha. Waajirri keenya si qabaachuu isaatti carra qabeessa. Manni keenya nama akka keetii qabaachuu isaatti nuyi carra qabeeyyiidha. Siin Waaqayyooti nuuf kenne. Ati obboleettii keenya, ati obboleessa keenya gammadi. Ormummaan sitti hin dhaga'ami. Manni kun kan keeti. Waan barbaadde nu gaafadhu jechuun sodaa Waaqayyoo agarsiisa. Maaliif hiriyootuma keenya mana isaaniitti galanii nyaachuu danda'an, mana isaaniitti galanii gammaduu danda'an, daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 wajjiniin mana shaayii teenyee, hoteela teenyee, iddoo tokko teenyee qarshii nu baafnu. Qarshiin akkasumatti karoora malee lafatti dhangala'aa oolu baay'ee jira. Kaardii moobaayilii keenyaa irratti birriin dhangala'ee badaa oolu birrii baay'ee jira. Mana keenya keessaa zabanyaa ta'ee balbalarra isa jiraatuu fi waajjira keenya keessaa zabanyaa yookiis waardiyaa ta'ee balbalarra isa jiraatuu fi ishee hojjettuu taatee kosii mana keenya aartu, uffata keenya miiccitu, nyaata nu bilcheessituu fi maallaqi nu baasnu, isa nu bakkeetti dhangalaasnu sanaa baay'ee sanaa gadiidha. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuu yoo nu keessa jiraate namoota akkasii irratti ba'aa ulfaachisuu dhiisna. Namoonni akkasii uumamuu isaaniitiif Waaqayyoo irratti gonkumaa Waaqayyo maana uumte jireenya akkasii keessatti na uumuu irraa utuu na uumuu dhiisteetta ta'e jechaa akka isaan jiraatan hin goonu jechuudha. Akka isaanii Waaqayyo haalonni koo yoo mijaa'uu didan illee maatii akkasii naa laatteetta. Jireenyi koo gaaffiidhaan yoo guute illee obbolaa akkasii naa laatteetta. Ilaa kun mana kooti, ilaa kun maatii kooti jechaa akka isaan jiraatan gochuu dandeenya jechuudha. Nahimiyaan nuuni warra orma keessa jiraatan iyyuu furaa jirra. Warra nu jalaa gurguramanii biyya Baabiloon biyya garaagaraa keessatti rakkachaa jiran iyyuu bilisoomsaa irraa furaa jirra. Isin immoo asumatti wal irratti kaatu.
isin immoo asumatti walii keessan gurgurtu, asumatti garba wal godhattu, akkamittiin kun ta'a jedheetu gurguddoota biyya sana keessa jiran walitti qabee isaan irratti ka'e. Waaqayyoon sodaachaa jiraachuutu isin irra ture. Waaqayyoon safeeffachaa jiraachuutu isin irra ture ittiin jedhe. Gara qabxii biraatti darbuutu hin danda'u. Dhimma kana jabeessee kanan dubbachaa jiruu fi rakkinni hedduu keenyaadha. Rakkinni dhaloota keenyaa baay'eensaa kanadha waan ta'eefidha. Rakkinni dhaloota keenya keessatti har'a namni irratti hin gammadne garuu karaa kanaan namni sodaa Waaqayyoo malee jiraachaa jiru baay'eensaa asirraa ka'a waan ta'eefidha. Tajaajilaan illee mana namaa dhaqee yeroo kadhatu isa zabanyaa sana yookiis immoo isa waardiyaadhaaf ishee mana keessaa hojjettu irratti ergaan raaju, ergaa abaarsaa, ergaa qalbii diddiirannaa, ergaa seexana irraa ifachuun yoo barbaachise kan irraa ifatu ishee hojjettu sanadha. Duuf jettaa qorichi sitti godhameera akkas ta'aa jirtaa karaa ishee kana abaarsi dhufe iddoo biraadhaa waan as darbatamu jira jedhee ergaa akkasii kan irratu ishee achi jirtu sanadha. Ishee mana sana keessatti qaxaramtee jirtu irrattidha. Warroonni mana keessatti dhalatan ijoolleen immoo kakuu gaggaarii sagalee guddinaa hin guddattaa biyya alaa baataa yeroo dhiyootti akkas taataa karaa kee eebbi mana kana keessa dhufaa. Baay'een isaa waluma qabatamaa argaa jirruun isinitti dubbadha. Abbaa manaaf haadha manaatiif kakuudha jajjabina sagalee gurguddaadha. Warroota sana garuu abaarsa si duukaa dhufee jira. Wanta si booddee deemu jira. Maaloodha kanadha jechuudha. Achirraa kaachuudha. Tajaajilaan illee akkaataan itti ilaalu. Sammuu isaa keessatti maandi seetii sanarraa ka'eetu ergaa godhee dubbata baay'een namaa. Warri dhugaa dubbatanii, warri hiyyeessa mana namaa jiru irratti mul'ata gurguddaa arganii Waaqayyo akka isaan guddisu, akka isaan biyya lafaa kana irrattis iddoo gaarii deemanii jiraatan itti dubbatanii dhugaan sun immoo raawwatamu hin jiru jechuu koo miti. Isaanis jiru warri dhugaa dubbatan. Garuu ilaalchi namootaa achirraa ka'a jechuudhaaf fedheen. Kanaaf firoota koo Waaqayyoon na sodaattu, na sodaadhu yeroo nuun jedhu ergaan of keessaa qabu tokko isa kana jechuudha. Akkuma waan hamaarraa fagaadhu, waan hamaarraa gori, waan hamaarraa adda ba'i jedhee akkuma dubbate na sodaachuu kee kanaan mul'ista akkuma jedhu gama biraatiin immoo namoota irratti ba'aan ulfaachisin, ciqilee irraan kaayin, namoota hin rakkisin, namoota akka keetii hin qorin, akka isaan jireenya isaanii abaaran hin godhin jechuun na sodaadhu Waaqayyoo ergaa jedhu dabarsa jechuudha. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Kanaaf dhugaa kanaan jireenya keenya haa ilaalu. Dhugaa kanaan mana keenya haa ilaalu. Warri Waaqayyoo iddoo geggeessummaa nuu laatee jiru. Warri Waaqayyoo namoota kan biraa ajajuudhaaf pozishinii xinnaas haa ta'u guddaas haa ta'u nuu kennee jirus sodaa Waaqayyootiin jireenya keenya ilaaluun gaariidha. Yoo akka kana ta'eedha kan garaa Waaqayyoodhaa nutti gammadu. Yoo akka kana ta'eedha nuyi Waaqayyoon sodaachaa jirra jennee dubbachuu kan dandeenyu. Yoo kanaa achi namootaaf garaa hin laafnu ta'ee rakkinni namootaa nutti hin dhaga'amu ta'ee namooti gaafa bo'anii itti ka'e immoo amala isheeti jennee garaa jabaanna yoo ta'e ganaa Waaqayyoon sodaachuu baruutti deebi'u nu barbaachisa jechuudha. Akkamitti Waaqayyoon sodaadha gaaffii jedhuu fi arra deebii lammaffaa arganneerra. Innis maaliidha? Namootatti ba'aa ulfaachisuu dhiisuudhaan, namootatti jireenya hadhaasisuu dhiisuudhaan Waaqayyoon sodaachaa jiraachuun isa kanatu hiikaa akkamittiin Waaqayyoon sodaanna jedhu nuu kennaa jechuudha. Isa dhageenye dubbii isa jiraataa kanaan jiraachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo gooftaanii ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Akka kanattiin namootaaf vaaliyuu kennuudhaan, namootaaf keessumaa hiyyeessotaaf gatii guddaa kennuudhaan, kabaja kennuudhaan, iddoo laachuufiidhaan jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoota akka nuuf hojjetan, akka namoonni nuuf ergaman, akka namoonni ga'ee isaanii baranii hojjetan hin goonu jechuu miti wanti hin jechaa jiru kun. Hojjetu mana keessatti hin qaxaranu jechuu miti wanti hin jechaa jiru kun. Dhaqiitii bishaan naa waraabi uffata naa miici jennee ittiin dubbannu jechuu miti wanti hin jechaa jiru kun. Ga'ee isaanii isatti hin qaxaranne sana hin raawwatu. Garuu calluma jedhanii miidhuudhumaaf,
calluma jedhanii akka isaan gaddaa gungumaa sodaachaa birrachaa naa rafanii naa dammaqan kan godhan namoonni itti hammaatan jiru. Gaarii gochuutu danda'ani. Kun sodaa Waaqayyoo dhabuudha. Kanaaf akkaataa Waaqayyoon nurraa barbaaduuf Waaqayyoon godhaa nuun jedhutti gochaa akka jiraannuu fi qulqulluu Waaqayyoon keenya nu haa gargaaru. Tarii arraa baay'een keenya sadarkaa sagalee Waaqayyoo nutti dubbaturrayyuu jiraachuu dhiisuu dandeenya. Arra tarii nuyyuu namootaaf warra hojjennu malee namooti kan nuuf hojjetan miti. Hedduun keenya sagalee Waaqayyoo kana kan dhageenye. Warra namoonni nu hojjechiifachaa jiran malee nuyi warra namoota hojjechiifachaa jirru miti. Warra namoonni nu ergachaa jiran malee nuyi warra namoota ergachaa jirru miti. Garuu dubbiin kun siif galaadha. Garuu dubbiin kun dubbii lafa onaa keetti dhageesse kana bor jireenya kee keessatti ilaale. Gaaf akkuma Israa'el biyya Gibxii keessatti garbicha ta'ee mana namaa keessa ergamaa ture. Gaafa biyya galtummoo galaa biyya kee keessa jiru sanaaf eeggannaa godhi. Eeggannaa godhi. Ganaa utuu isaan biyya kakuutti hin galeen lafa onaa keessatti gooftaan sagalee kana yeroo Museetti ergu eeggannaa godhi. Iyyeessaaf yaadi. Qarmii keessatti minaan keessatti hambisaa deemi. Atis galaa akka turte hin dagatin jedhe sana arra warri namootaaf hojjechaa jirtan bor haadha qee ta'uudhaaf jirtu. Bor arra qarmii funaanaa warri jirtan akka Ruutiidha. Bor immoo haadha maasii ta'uudhaaf jirtu. Gaafa sana yaadadhaa. Sodaa Waaqayyootiin harka qalleeyyii warra namaaf hojjetaniif kabajaaf jaalala agarsiisuudhaan wajjin jiraadha. Kana gochuu keessaniif namoota sana duwwaa fayyaddan miti. Waaqayyoon uumaa keessan sodaachuu keessan agarsiisaa jirtu. Waaqayyoon uumaa keenya sodaachuu keenya agarsiisaa jirra. Abbaan keenya inni guddaan dhugaa kanaan nu haa gargaaru. Maqaa isaa amanamaadhaaf jedhee ameen. Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanneetu sagantaa keenya isa guyyaa irraa walitti qabna kan barumsa kanaa jechuudha. Waaqa qulqulluudhaaf jabaa taatee sagalee kee sagalee jiraataa dubbii kee dubbii gaarummaan isaa dubbatameen dhumneen gara keenya dhuftee waan nu barsiifatteef galanniif ulfinni kabaji siruwaaf haa ta'u. Nu isirraa baranne galatoomi waan nu barsiifteef. Akkamittiin akkasi sodaannu nutti himaa jirta. Sodaaf kabaja siif qabnu akkamittiin akka mul'isnu karaa isaa nutti agarsiisaa jirta. Maqaan kee ni dinqisiisaan inni ulfina qabeessi bara baraan ol haa jedhu. Waaqa keenya jabaa keenya akka jaalala kee kanaatti akka fedha kee kanaatti kabaja kee mul'isaa ulfina kee agarsiisaa siif abboomamaa jaalala keetiif safeeffannaa keetiin akka jiraannuuf maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin harka keenya nu qabi. Harka keenya nu qabi yaa Waaqayyo. Sodaan kee jireenya koo keessaa hin dhabamin. Sodaan kee gaa'ila koo keessaa hin dhabamin. Sodaan kee waajjira koo keessaa hin dhabamin. Sodaan kee jireenya tokko tokko namoota sagalee kana karaa adda addaatiin dhaga'anii keessaa hin dhabamin. Dhugumaan waan namaarraa fagaachaa namoota akka keenyaatti immoo ba'aa jireenyaa itti ulfaachisuurraa of eeggachaa akka jiraannuuf si sodaachaa maqaa gooftaa Yesuusiin jabeessii nu gargaari. Jabeessii nu gargaari. Jabeessii harka nu qabi. Jabeessiiti yaa Waaqayyo ofii keetti yaada kee keessatti nu eegi. Kana hundumaa waan gooteef ulfaadhu. Hubannaaf ogummaa qalbii nu kenni. Dhugaan kee kun sammuu keenya keessaa hin badin. Keessa garaa keenyaa keessa haa jiraatu. Ittiinis nu geggeessi. Kana hundumaa waan gooteef maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaada kee utuu nun dhossin, karoora kee utuu nun dhossin, waa'ee keenyaafis garaa utuu hin kutatin waan nu ijaaraa jirtuuf bara baraan nuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu eebbifamaa. Sagalee Waaqayyoo isa barattan kanaa akkuma yeroo kaan gootan namoota kan biroodhaan ga'uu hin dagatina. Eebbifamaa. Waaqayyo isin wajjin ta'u yeroo gaarii qabaadhaa. Yaada koo eenyummaa irraan godhadhu isa duwwaadha hiika kanan gaafadhu.
lafeenaaf dirmata yeroo hundaa harka isaan naflatoo wanta guddaa lafeenaaf dirmata yeroo hundaa harka isaan naflatoo wanta guddaa wabiikaan naaf ta'u wabiikaan naaf ta'u eenyumaa yoo miti garuu Yesuus malee wabiikaan naaf ta'u wabiikaan naaf ta'u eenyumaa yoo miti garuu Yesuus malee oowwamees isarraa damba'u hubadhee tambaloo akka hundaa caalu waan darbuun yaadni koo hin manca'u isa biraa jira.